amma harmeet yebira dhufta kitaaba tokko ana biyya lafarraa hin boqodha fakkeenyaaf seenaa kiyya barreessuudhaaf maatii koo bira dhufta na dhaggeeffadha hundi keessanuu maatii kan koo bira dhuftee seenaa kiyya gartee waa'ee Abu Mu'aaz kana barreessuudhaaf harmee kiyya bira dhufta ani biyya lafaan jiru boqodheen jira harmeen kiyya akkas hin jettu seenaa interview goota ilmi kan koo Abu Mu'aaz fuudhee osoo ilman godhatiin biyya lafaarraa boqotee sin jetti maal sin jetti maal sin jetti ilman godhatiin boqoteetti abbaa kiyya bira dhayxee ammas guyyaa itti aanu abbaa kiyya bira seenaa ilma kanaa waa gaafadheettee waa ilma keetii kana naa himiyetta jettaan akkas hin jedhu ilmi kan koo bar egartee fuudhee ilma tokko godhatee daa'ima tokko dhiisee deemas hin jedha nula haadha tiyyaa fi abbaa kiyya irraa kamtu dhugaa walitti hin bune otoo haati kee hin beekiin bakka biraatti mucaa godhachuu dandeessaa nati Uyyoo beelte Hallelujah. Fraddo Ustaza na ani dhiise I'm time out that's it ani nama tumaatu akkana wallahi Dr. Ali bakka lamatti abuwaa dalageeffatu Fikke amma ga wal fukun fuk ya wariya yani fuk anta ya fuk hada Fikke wayyee nagaasi fatau ameen si bisaa ta'u waaqayyo hin beektaa waaqayyoon nan beeka macaafni kun guutuun sagalee waaqayyooti guutuu isaa sagalee waaqayyootiin tole waaqayyoon baratee yeroo jettu jechuun amma fakkeenyaaf anillee baradheetiin jira siivikii fiiziksii baayoloojii keemistirii herrega jechuun maatimaatis herregallee baradheetiin jira waaqayyoon baratee jira waaqayyo ko uumaadha malee uumama miti akkamittiin baratee raatta wanta hunda rakkinan qabu bar waa'ee uumaa irratti wal falmaan jiru barate moo baranne herrega waanuma hunda kan fidayyuu isaadhaan akkamittiin baratee raatta naati wanta hunda kan fide isaadha waaqayyoodhaan wanta lafa jiru okay amma reef naagal waaqayyoon mixii dachii jala jirtu ta uumamte haga isiin uumamte lakkoofsaan ni beekaman beeku hin beeka galatoom rifeensa qaama fardaarra jiru tokko tokkotti waaqayyoon otumman lakkoonneyyuu hin beekaman beeku hin beeka waaqayyo eebbifame obboleessa koo tole duba waaqayyoon maaliif herrega wallaalasa herrega waaqayyo wallaalleen eessatti akka inni wallaalee natti himi tole macaafa harkaa qabdaa macaafa harkaan qabu amma harkaan qabu na bira hin jiru miti koo narraa duba akkamiin natti himuu deemta ka macaafaa hin qabne ati haafizul wangeelii lakki macaafni koo na bira jira ka'ee fuudhuu nan danda'an ka'ii fuudhi haa dubaree sammuu keessa silaa'uu siin qabamu haati haafizul macaaf hin taane akkamiin natti himeet macaafa fuudhi mee boqonnaa tami je'ii naa laalii naa beekta afaan oromooti Maishi jabaan akkas halkanii macaafa fichisiiste nama waaqayyo eebbifame ameen macaafa viidiyoonni kan isinii fide odoon baratin nullee herreega akkasin nu barsiiftanii jabaadha odoon baratin herreega akka ameen ustaaza bar wanta yeroo gaafii gaafan oolmi malee nuti hin beeyna rabbiin gartee waan hin jennu akkaataa kitaaba waan isaan kitaaba isaan irra jiruuf kana gaafanna malee quraana irratti hundooyineeti miti jechi nuti dubbannu yeroo garii jecha kufrii fakkaata macaafarraa haasa'u jira malee quraana miti obsaayis rabbiin akka wangeelaatti quraana barsiin baratee barata ture waaqni isaanii ayyee barateera siitiyyaanas baasuu jiraaf teksitii fiiloosa herreega kaalkuleetara illee barbaaddi gaa dubbiin kaalkuleetara silaama bilbila tokko qabaattanii yaa ustaaza kiyya itti naa gara galchitee naa herreeydaa eenyu bineensi maqaa eenyu fikkee wayyee mee bani ni laalla afarsoon abanu kaalkuleetara ni qaba viidiyoo si ergeetiin jira viidiyoo na jalaa qabi si ergee herreega sanas baafnee lakkaa'uu qabna jechuun waan argan waan walitti dammaranii maddammari inni naaf hima Abu Mu'aaziyoo kaalkuleetarrii isa bira jiraate waliin naa dammara okay video sitti ergeetiin jira na jalaa qabi mee fikkee
waa'ee viidiyoo lakkisi ati waan gaafii tanteetii dabru buleessa. Shut up ati usat. Awwanne macalle waan viidiyoo bana maan viidiyoo maan irratti. Ati okay viidiyoo maan dem. gaafii tantee dabarte gaafii tantee gaafat viidiyoo lakkisi. Enzel. Qoncee kararraa deemtu fi karatti deemtu hin beekne. Banadhu fikkee. Ye ma ilaale ino indufne amma dhufe dame dhufe herreegaas fide kuno akkana eebbifami nama waaqayyoo fikke dhufe jira Lukman ambassaa kiyya baga jiraate fikke yaay jaarsa wayin seebar nama fikke ko galatoon macaafa Ezraadha boqonnaa takka lakkoofsa 9 dubbisi Macaafa maali? Ezraa boqonnaa takka lakkoofsa 9 viidiyootti qabiiti akkasi waliin dubbisnaa dhoko eebbifame waaqayyo bara jireenya kee kanamatti himaatu haa dubbisu anuu okay dubbisi akkanuma dubbisi inni asaalaalu yeroo nan waan kana dammaru tole boqonnaa takka lakkoofsa 9 siin jeet akkan dagan Mash. eebbifame nama kanaa kanatu sagalee waaqayyoo lallabuudhaaf tolaa bar nama kanaa kana kan waaqayyoo macaafa isaatti kannatu waaqayyoo bara kee haa eebbisu waaqayyoo mana kee haa seenu fikke Amen. haleluuyaa Lakkoofsa meeqa? lakkoofsa 9 boqonnaan isaa takka lakkoofsi isaa 9 والله أنا بوريك يا ولد أنت اليوم إن شاء الله Mashi. تشوف شيء اللي ما يعجبك 8 جلدة أوكي. ورودمتا إيه اوكي ايه طيب إيه مال جدامي لكوفس سجل شوفها أسمرها Lakkoofsi miichaas kanatti fufee kan jirudha. هيه Waciitii warqee 30. أسمنا دابدو صدم بريس يا بمواس soddoma laal na laal ilaal soddoma ni argitaa mi laal soddoma Nana. barreesse ida'uu هاي ayyee ميك uno soddoma ida'uu اتفو في فكي Waciitiin meetii 1,000. okay Kuma takka barreessi. kuma takka laal as laal emmaas kuma takka ida'uu ها دبس فكي Faaduun 29. دي دم سجل بريس يا بمواس digdamii fi sagal ida'uu فكي دبس Cabbiin warqee 30. صدم بريس ida'uu هاي دبس فكي Caabiin meetii ها شابي ميتي ميك akaakuun garaagaraa 400 fi 10. dhibba afurii fi kudhan ida'uu Miini kan biraan immoo هاي 1,000. kuma takka كما تكبر ريس هاي Mii warqii fi mii meetiin walumatti 5,000 fi 400. ميكا سينجي فكي 5,000 fi ولي 400. قلم ميك ولي قلم ميك Waliigala ايه ولي قلم تكم شني في ميكا جي ilaali sittan himaa mii warqii fi mii meetii walumatti hunduma 5,000 fi jechuun akkasuma walumaa galatti 400 كما شني في كما شني في دبافر والما قالت خان تراني يجو اكس مامي قالتهم ابو موازت يومي كسبرا kuna wal qixaan godha laal akka jedhu kuma lamaa fi dhibba afurii fi 99 jedha
Maali dalagaan akkanaa filaa? Okay, sitti ni maara koon qabu. Maali asitti irratti ibsuun isaa mii warqii waa'ee warqii meetii ibsaa jira ammas inni asitti jedhe malee wanta biraa miti sii galee. Galatoom. Ida'ama isaanii nutti hime miti. Mirki maaliif maaltu akkas ta'e jee? Ida'ama isaanii nutti hime osoo hin Walumaa taane galatti maaltu akkas ta'e? Walumaa galatti jechuun maal jechuu? mii warqii fi mii meetii ammas isaan garraa sanatti dabaleet kan inni himaa jiru malee warruma sanatti yoo ida'ame. No, warqee meeqa jee? Miini warqee meeqa jee? Mi'a warqee fi mi'a meetii isaanumatti dabaleet ammas. Dhaabbadhu deeqaa takka Gosoota deeqaa warqee fi gosoota meetiitti dabaleetiin. Okay, meetii meeqa jee achirratti? Inni garraa amma akkuma jirutti ta'ee jiraan isa garraa osoo hin taane. Eessaa naa fidda? Fidi as kanni naaf kanni. Ilaali amma dogoggora gooteessitu ilaalcha keetu dogoggora fudhate malee. Dogongora atiif sirriidha jetteemi as kanni bakkatti walitti dammaramee 5,400 ta'u as kanni. Mii warqee fi mi'a meetii walumatti 5,400 turanii. Eessaa fidda gamee 5,400 yeetaalle. Isaan garraa walitti hidhee miti. Isaan garraa walitti hidhee. Bakka feete fidi as kanni. Warqee fi meetii biraa kennaa jiran warqee fi meetii biraa. Fidi warqee fi meetii biraa achi keessa dubbatan. Warqii biraadha kunis kan biraa warqee fi meetii kan biraa eessarraa fidda haamman tanatti dabalu yaanu. No haala hubannaa keetiidhaan. Haala hubannaa keetiitti kiliir godinaa fidi bakkarraa atitti dammara. Ilaali warqee fi meetii walumatti 5,400 warqee fi meetii kamtu 5,400 ta'e warqee kam meetii kam. Ka boqonnaa kana jiru moo ka kumoofaa keessa jiru? Asuma walitti hin jenne hunda isaanii osoo hin taane walumaa galatti jee. Ida'ama walitti dammartee walitti hidhaatee raas jechuu. Hayi. No jenne. Taabbaatu. Namoonni asirra jiruu fi jala jiran dhaggeeffadhu. Namoonni gubbaarra jiraniif jala jiran walumatti nama 736 yoon jedhe. Akkaan godhu kan manna laalilaa ustaaza. Ibn Adinaan asbaas viidiyoo. Akkas. Oye viidiyoo laalla. Asbaasi wantaan maali bilbila kee Ibn Adinaan ko. Ustaz silkii yarra harkaan qabu. Silkii harkaan qabdu. Eenyu qaba? Ustaazatti naaga qabdi. Ustaaza isuma daleessa isa dura jira isumatti isummaan haa deebisu. Waa takka waan biraa hin barbaannu bara agarre. Innummaan warqeetamii fi walumatti jechuun walumatti dabalanii jechuun moo warqee fi meetii walumatti waliigala meeqa ta'ee jedhe eenyu kiyya fi ilma raggaasa. Warqii fi meetii isaa gambiraadha gosa biraa gosa warqee fi gosa meetii gambiraa nuu kennee jira. Gosa dubbatu. Kan inni nuu kenne. Dubbatu gosa akki jedhe miinii warqeetii fi miinii cabbiidha meetiidhaas jeeti walumaa galatti 5,400 jedhe. Gosa dubbatu waan dubbata kana 20,440 jedhe walumaa galatti wantoonni kuni walumaa galatti jedhee bara walumatti. Warqee fi meetii sana lamaan walitti waliigala jedhe malee. Itti qabi viidiyootti qabi maal jedhe sana osoo hin taane viidiyoo macaafa garagalchi. Viidiyoo macaafa itti garagalchi viidiyoo macaafatti. Warqee fi meetiidha kan inni jedhe ilaali. Itti qabi ni mul'atu viidiyoo garagalchi fuula garagalchi. Akka mul'atutti itti qabi maqaa isaatii naa eebbisu. Itti gammaxxansa sakkaame. Hallelujah. Kan warqee fi kan meetii duwwaadha kan inni haasaa jiru asirratti. Mee warqeetii fi miini meetii walumaa galatti hin jedhu. Miini warqee mi'a meetii kana duwwaadha kaayisa mi'a warqee mi'a meetii. Eega mi'a meetiitii fi miini warqeeti walumaa galatti warqee meeqa miini wanti maali meetii meeqa.
amma isaan garraa idee biiti isa kana simmoo itti dabali idee malee warqee itti dabali hagarrarraatis itti dabali fidi walumatti kombolchi meeqa taafidi as kan kun hagarraa ganaa idee ama kan inni idee kaa'e kan warqee haya hagarraa sanatti idee siin jechuun jiraati maaliif teessee na waqan itti idee meetiif warqeen qobaatti kan isaan jiran. Bakka irratti hidhatu dhabde. Bakka irratti hidhatu dhabde. Meetii fi warqee duwwaadha. Itti ayyee warqee kamii fi meetii kamiitu kumshanii dhibbaa furte. Meetii kun asitti kan inni kaa'e ilaala sitti ilaala. Meeqa jee meetiin? Isaan garraa meetiin meeqa? Na dhaggeeffadhu. Meetiin meeqaan siin jee sin dhaggeeffadhu. Mi'a warqee fi mi'a meetii walumaa galatti 5,000 fi 400 jira miti. Hayyee warqee kamii fi meetii kamtu 5,400. Isaan gajjallaa kana duwwaa kan meetii warqee gajjallaa kana duwwaadha kan inni 5,000. Gajjallaa fi gugubbaadhaafis macaafa kan salphisini gajjallaa fi gugubbaa bakka feete walii haxaa'i 5,400 mee kamii fi kamiitte. Warqee meetii isa kana duwwaa 4,000 walitti hin daaneen isaan kana lamaan kan inni kaa'een akkasitti. Aha isaan lamaan mee naa dubbisi okay naa dubbisi. Osoo beektanii hin jallisiinaa. Hin jallisinaa jetti isa sanuu. Ilaali. Hin jallisinaa jettaati. Nagayaami biyyee. Dhugumaan hin jallisiin. Okay, dubbuma sanuu irra nu deebi nu dubbisi. Miini kanatti fufee kan jedhu irraa dubbisi. No, miini kanatti fufee kan jedhu irraa dubbisi. Miini kanatti fufee? Kan jedhu san irraa dubbisi. Lakkoofsa 9 irraa dubbisi. Haya naa qaba isin. Lakkoofsa 9 irraa dubbisi. Okay, miichis kanatti fufee kan jiruudhaadha. Haya. Waciitii warqee 30 dhaniiti. Haya kunoo warqee asumarraa 30 qaba. 30. Inni waciitii warqeedha malee asitti immoo dhufee warqee meetiidha. Waciitii warqeedhi. Si haa galu adda baasiitii dhaggeeffadhu laali. Warqee fi meetii qofaatu 5,400 nani warqee qofa keessaa qabu jira. Haya waciitii warqee 30 warqeen 30 yaa qabi. Bakka garraatti waciitii warqee gajallaatti moo maal jedhe warqee fi meetii jedheen warqee meetii duwwaadha kan sani jedhe naa isaabi naa lakkaay waciitiin warqee 30 haya maasoo waciitii warqee 30 waciitiin meetii 1,000 meetiin 1,000 dhaabad 1,000 okay hayyee dubbisi haaduun 29 haya caabiin warqee 30 warqee 30 okay hayyee caabiin meetii akaakuu garaagaraa 410 410 miini kan biraa immoo 1,000 nan galchu san maaliif beektaa ammaan tana dhaggeeffadhu sirriitti waciitii warqee 30 meetii 1,000 1,030 warqeen meeqa masoo 30 1,060 410 maali jee 410 mi'a kan biroo no mi'a kan birootii miti waciitii maaliitii 410 waciitii maaltu 410 meetii akaakuu garaagaraa meetii la fayyaade haa dubaree meetii 410 1,060 okay 400 kai 1,470 walitti 1,470tu warqee fi meetii walitti 1,470 qofata 5,000 fi 400 sarrata yetalle daqiiqaa tokko naaf kenni sittani mana dhaggeeffadhu daqiiqaa tokko naaf kenni fudhu eshi garraati
waciitii warqee asitti immoo warqee garaagaraadha waciitii warqee fi warqeen garaagara. Yoo waciitii warqee irraa dhiifne dhibbaa kum takkaa fi dhibbaa 470 osoo hin taane kum takkaa fi dhibbaa 440 ta'a. Irrisina. Meetii garaagaraa meetii garaagaraa asitti immoo dhufee meetii jedheen kophaatti adda baasee meetii jedhe meetii garaagaraa garaatti gajallaatti. Meetii adda baasee meetii meeqa? Kan inni amma walitti qabee kaayee warqeedhaa fi meetiidhaan. Okay, warqee fi meetiin meetiin kum takkaa fi dhaabadhu meetiin qoftiin kum takkaa fi dhibbaa 410 meetiin qoftiin. Warqeen callaan immoo 30 akkas taanaan kum takkaa fi dhibbaa 440 qofa ta'a. Ikkoo fi maan jira inni garraa waciitii warqeedhaan ni kunis kophaatti yoo ida'uu barbaadde hunda isaa walitti ida'iiti isa gajjallaadhaan ni 5,400 jedhe sanas immoo walitti ida'iiti makaa ida'attee kaawwachuu barbaadde. Atummaa walitti ida'e Abu Muwaaz guututti walitti ideet yoo ida'u akka Abu Muwaaz barreessetti ideetti yoo ida'uu dhabanne kum takkaa fi dhibbaa 440 qofa ta'a akka Abu Muwaazitti hunda isaa yoo walitti daballe moo kuma meeqa taha? 2,490. Ameen. Maqaa dhiiga Madri. Eessarraa fidde gaayyaa abbaatu maaliif herrega wallaala waaqayyoon hin baranne? Ustaaz Salaateen walitti deebinaatti dhufa. Asumarraatti dhufa Ustaaz Salaateen dhufa. Herrega kan wallaalee si warra idaa jiru malee herrega wallaalamneen asittis. Bira hottaa yeesan bira dabara. Ibnu dubbadha. Ustaaz isin macaafni waldi tamma lilkaa walirraa yaasa malee. Fakkaa waliin dhiitu macaam sittan himan nalagai sittan himan. Bakka tana narraa gadi hin dhiisinaa. Maal herrega ammaa saafuraa malee isin hin galuun jechuu deemani. Warqee meetii qophaattidha kan inni asitti kaa'e malee isaan garraa walitti ni daaniin. Abu Muwaaz sii galeera mini. Nama bira kutaayee hin dhufan inni sagadee haa dhufu. Ustaaz ammoo na gaafatanii macaafni waliin dhiitu jedheemi. Erga macaafni waliin dhiifne Isaayyaas keessatti mucaan nuuf dhalateera jedha. Kakuu haaraa keessa dhufee ammoo mucaan nuuf dhalatuufi jedha. Akkas. Kamtu sirriidha. Fuulduraa fi waan gana tokko dhalate tokko gana ja'a. Kamtu sirriidha Habiibi nu deebisime.